jirtanii dhaggeeffattoota qophii fanta shuruu filardi guyyaarraa kan argamne godina jallaa ganda caataraa keessatti kan argamnudha. Maqaan kiyya Atoo Tasfaay Jamiilaa jedhama. Isaanis kan cinaa kiyyatti kan argamu. Wanni nu achitti argamneef haala hawaasa kennaa hubanneetii fi rakkoo godinni barbaree qabu isinii ibsuudhaaf dhufneetiin jirra. Daareektar kennelleen duuba isiniin qophaa'eera obbo Abdullahi Hasan. Kaamera kennaanis obbo Qullaa Huseenillee qophaa'eetiin jira. Maqaan kiyya Ijjoollee Hamzayyaati amma oduu qabanneetti isin dabarsaa oduu waliin obbo Atoo waliin tura. Barataan maqaan isaa Sultaan Ahmad jedhamu mana barnoota ardaa buqqee keessatti kutaa 1-12 barachuudhaan gara yuunivarsiitii dhaqe. Qabxiin isaa harreen baachuu bira dabartee gaalis dadhabee makiinaa isuusitti fe'anii. Yeroo yuunivarsiitii dhaqee qulqullinsaa duraanis ta'e ammas ta'e akkaan barbaachisaadha. Yoo xiqqaate yeroo takkatti tiitee miliyoona 2tu jala deema. Erga yuunivarsiitii dhaqee booda injiinaringii horiitisuu fi re'ee ilmoo argatee jira. Aanaan Barbaree maqaan Barbaree kun nama guban jedhan hawaasni komii dhiyeessan. Akka hawaasni aanaa Barbaree rakkoo duraan obsuu dadhaban dargaggoonni cimaa qama uunu rogan jedhan. Dargaggoonni magaalaa Haroo dumaal akka waajjirri poolisii ibsetti jimaa qama uun dhiisaa jedhan. Akka waajjirri caataraa ibsete ammoo jimaani qamaana itti fufnaa jira waajjirri caataraa magaalaa Haroo dumaal. Namtichi maqaan isaa Mokonnan Badhaasa jedhamu sigaaraa dhuguudhaan du'aan addunyaa kana irraa boqoteetiin jira. Akka itti gaafatan dhimma gaayyaaf sigaaraa obbo Dajanee Suufaa ibsanitti amalli kun amala doofummaati jimaa qaama ofii sigaaraa dhuguun dhorkaadha jedhan. Guyyaa kaleessa sa'aatii 17tti uummanni magaalaa Komotee paastaa fi bakulee aduu keessatti xabbasuudhaan lubbuun namoota 92 darbee jira. Lubbuun namoota 92 darbee jira. Lubbuun 3 dandamatee jira. Isaan keessaa tokko dhuufuun isaa qiyamaadha. Kaleessa galgala sa'aatii 13tti dhuufuun boombii dhukaasuudhaan sangoolee haraashii 7 rifachiisuun balbala dura qileetti dhabamsiisee jira. Guyyaadhaan gaddaatti miliyoona 2 lakkaa'amuuf yookiin tilmaamamu ajjeesaaf osoo deemaa jiranii qabamuun isaanii dhagahameetiin jira. Isaan kunneen kan to'annoo jala oolan waajjira kanniisaa gaaguraa yeroo achi gahan masaraa mootummaatti qabamuun isaanii dhagahameetiin jira. Amma balaa qaqqabsiisee isinitti himna. Adoolessa 22 uummata magaalaa Maliyyuu bubbeen lafarraa haxaa'u bubbeef lolaan lafarraa haxaa'uudhaan qilee sokoraatti na itti. Isaan keessaa lubbuun namoota 21 dhumateera. Shamara 14 fi meelsi kan jedhaman dhiira 7 lubbuun dabarsaniiru. Yeroo nuti miidiyaa qabannee achi dhabnu uummanni wanni takkayyuu magaalaa keessa hin jirtu. Magaalaa keessa deemaa dhannee gaafi jibbaannee Muhammad Sani Abdullahi kan jedhamu tokko argine maal dhimmi magaalaa kana keessa jiru kan jedhan uummata boqqolloo lafarraa laaffisee kan jedhan yaadanuuf dabarsanii jiru. Uummanni erga qileetti dhumatee booda yeroo nuti dhabnu reeffa qofatu qilirra ciisa. Magaalaa Kofaleetti Haroonni hiriira bahuun isaanii dhagahame. Akka waajjirri harrootaa jedhanitti beeyladoota mana keessaa reebichatu miidhama jedhan. Sangoota lafa qotanitti aanee sadarkaa 2ffaa irratti miidhaan kan argamu harroonni akka waajjira poolisii magaalaa Harootti dumaalitti geessan. Oduu ispoortii. Kilabiin Gaangee fi harroota kaleessa taphatan magaalaa Caffaatti. Kaleessa magaalaa Caffaatti sa'aatii 1 kaasee hanga sa'aatii 6tti wal morkiin erga gaggeeffame booda harroonni Gaangeerra ooluun isaanii dhagahame. Gaangonni harroonni abbaa keenya jechuudhaan kabajaa jechaaf jecha waancaa 2 badhaasan. Waancaa erga fudhatanii erga magaalaa Caffaa ka'anii booda ammoo waancaan kan Gaangee deebi'u ta'uu isaa kilabiin faradoo himeetiin jira. Waan dhiyaana galgalaa kennan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa sheer waliis godha. Galatoomaa galanni keessan guddaadha. Yoo daawwattanii yoo koomentii fi sheerii fi sabiskiraayib qofa godhuu hin dagatinaa.